gaafin qabanaaf deebisaa gaafii gaafachuun wallaalummaa miti waan ta'eef irreechi kan Oromoo qofa ta'uu isaa hundi keenya ni beekna. Oromoon addaan faffaca'uudhaan irreecha ija sadiin ilaala. Tokkoffaa aadaa Oromootiin, lammaffaa amantaa Oromootiin, sadaffaa tokkummaa Oromootiin. Ati irreecha irratti kan hirmaattu amantaa Oromoo agarsiisudha moo aadaa Oromoo calaqqisiisudha moo tokkummaa Oromoo dagaagsudha? Kana naaf deebisa. Baga ayyaana irreechaa bara 2016 isin ga'e Oromoo marti. Baga ittiin isin ga'e amiin baga wajjumaan nu ga'e isiniin jecha irreechi fanjii tokkummaa Oromooti. Irreechi waliigaltee guddinaa fi miidhagina Oromooti. Akkasumas irreechi fanjii obbolummaati. Akkasumas irreechi nageenyaa, irreechi araaraa, irreechi ayyaana turizimii fi diinagdeeti, irreechi duudhaa ganama aadaa Oromooti, irreechi jaalalaa, irreechi galataa. Baga ayyaana irreechatiin isiniin gahee ayyaanni irreechaa ayyaana waggaatti kabajamu keessaa ayyaanni tokko isa ta'uun isaa ni beekama. Akkasumas ayyaanni irreechaa bara 2016 kun immoo haala adda ta'een godina aanaa gandatti kan kabajamu ta'uun isaa kan ilaalaa jirru ta'uun isaa ni beekama. Kanaafuu ayyaanni irreechaa bara kana haala salphaadhaan magaalaa Finfinnee guutuu akkasumas gandoota adda addaa akkasumas guutuuwwan akka adda addaa akkasumas iddoo adda addaatitti kabajamaa jiraachuun isaa ni beekama. Kanatti aansuudhaan nagaa jechuullee isin dagannee jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Feeyisii Mangistuu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi fi jaalalli karaa Waaqayyoo isiniif baay'atu isiniin jecha har'a immoo viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti na wajjin turaadha. Video kiyya share like gochuu hin dagatinaadha. Warroonni video kiyya share like gootanii jabaadhu jettanii na cinaa dhaabbattan guddaa galatoomaa galata qabdan isiniin jechuun barbaada. Videoon ani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe kan waa'ee irreechaa irratti video deddeebi'ee hojjedhee jira. Kanaaf immoo yoo ta'u amma jechuudha artistoota Oromoo kan ta'an ija Oromoo kan ta'an qaaliiwwan Oromoo kan ta'an galateeffachuun barbaada. Egaa akkuma beekamu jala bultii ayyaana irreechaa kaleessaa eegalee hanga ammaatitti galmi barkumee keessatti artistoonni Oromoo iji Oromoo jechuudha haala seera qabeessatiin haala baay'ee nama gammachiisuun akkasumas haala Oromoo jajjabina kennuun hojjechaan isaanii ni jiru. Kanaafuu artistoonni Oromoo marti keessan guddaa galatoomaa galata qabdanii Oromoo marti nu isin galateeffachuu qaba. Egaa artistoonni Oromoo asirratti aarsaa guddaa kaffalanii jiru. Artistii keenya jaalatamaa Hacaaluu Hundeessatirraa eegalee artistoonni kamiyyuu isa bu'uura godhachuudhaan ayyaana irreechaa kana akka kabaju akka ayyaana irreechaa kana guddisuuf deeman artistoonni Oromoo gahee kan keessatti taphatan artistoota Oromootii fi akkasumas abbootiiwwan Oromoo hunda jechuudha. Kanaafuu asirratti artistoonni Oromoo gahee guddaa hojjetanii jiru. Keessattuu galma barkumee keessatti artistoonni Oromoo haala sirna qabeessaan ayyaana irreechaa kabajuun isaanii kan arginu ka'a kanuma itti fufee jira anuma itti fufee jirudha. Kanaafuu artistoonni Oromoo xiqqaadhaa hanga guddaatitti guddaa galatoomaa umurii dheeraa jiraadhaa. Oromoon isin qabu, Oromoon isiniin boonu, Oromoon isin jaalatu jechuun hin barbaada. Kanaaf gaafii fuulduratti isin gaafadheen jira. Gaafii kiyyallee akkanaaf deebistanii egaa Oromoo jechuun saba bal'aadha. Oromoon kana jedhamee himamuu hin danda'u, Oromoo ibsuu hin dandeessu jechuudha jechootani. Kanaafuu jechuudha ayyaanni irreechaa kun kan Oromoo qofa ta'uu isaa hundi keenya ni beekna. Oromoo hundi keenya ni beekna. Ayyaanni irreechaa kun kan Oromoo qofa ta'uu jechuudha. Gaafin ani jalqaba irrattis isin gaafadhe ayyaanni irreechaa kun kan Oromoo qofa eega ta'e irreecha ija sadiin ilaalama. Inni tokkoffaan isiniif himee jira achirratti gaafii kiyya naa deebisaati. Isa jalqaba irratti gaafii ka'e irratti ibsee waan jiruuf irra deebi'uun barbaadu. Kanaafuu jechuudha Oromoo hundinuu baay'ee gammadee jira bara kana. Gammachuun hangana hin jedhamne keessattuu magaalaa
Egaa magaalota keessaa iddoon ayyaana irreechaa Bishooftuudha. Bishooftuun ka aarsaa guddaa ayyaana irreechati irratti kaffalaa kan turteedha. Magaalaan Bishooftuu jechuudha. Egaa ayyaanni irreechaa bara kanaa ayyaana milkii kan nagaa kan jaalalaan baanii jaalalaan galannoof haa ta'u. Kuni hawwii keenya, kuni kadhannaa keenya. Egaa nagaan artistoota keenya hanga har'aatitti qabsoo isaanii itti fufanii hanga har'aatitti Oromoo duuba ta'an nagaan baasee nagaan isaanaa galchuun jenna. Oromoo hundinuu hawwii kana qabna jechuudha. Kanaaf gaa ayyaanni irreecha bara kanaa dhugaa eenyu kan gammachiifne hin qabu. Hunduma keenya gammachiisee jira. Akkasumas gaa ayyaanni irreechaa kun iddoo baay'eetti kan kabajamaa jirudha. Biyya keessatti osoo hin ta'in biyyoota alaati irratti illee beekamaa ta'ee kabajamuun isaa kan argitan ta'a miidiyaalee hawaasaa irratti. Fakkeenyaaf Dubaay keessatti, Uuman keessatti, iddoo biyyoota Arabaa hunda keessatti kan kabajamu ta'uun isaanii beekama. Ayyaanni irreechaa ka Itoophiyaa qofaa miti. Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in Oromoo Araba keessa jiran, Oromoo Ameerikaa, Oromoo Kanaadaa, Oromoo Jarman bakka jiran hundatti kan kabajamu ta'uun isaa miidiyaan hawaasaa adda addaatirraa ni argattu. Kanaafuu ayyaana irreessa bara kanaa kan milkii, kan jaalalaa, kan tokkummaa nuufaa ta'u viidiyoon irraa qabadhee isiniif dhiyaadha. Asumarratti xumura viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa turaadha. Ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Of galchee nagaan isin haa galchu jechuun jaaladha. Nagaan naa turaa qaaliiwwan Oromoo.